raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa eebila 11 bara 2019ti. Harka fuune hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashama. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin duguuginsa sanyii qindaa'aa Oromoota Walloo irratti raawwataa jiruu fi dhaammannoon nuuf dirmadhaa Oromoonni Walloo karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Oromoo guutuutti dhaammatan kan isin biraan geenyu yoo ta'u, dabalataanis marii dhimma yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun miseensaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo giddugala ba'aa yookaan ba'aa tuulamaa tokko waliin taasifne kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nuuf faana haa ta'u jechuun kan isin hawwatu. Anaxiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur-Sagalee Mo'aabuu Baatii muuziqaa ce'umsaa kana booda sududumaan odeeffannoo Oromticha Walloorraa bilbilaan arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa nu faana tura. Amma rasaasinis nurkaa dhumee jira. Uummata keenya saba bal'aa Oromiyaa irraa dirmannaa dhabnee jirra. Akka Amaaraatti Amaarri dirmannaa walii qaba. Amma Tigree fi Amaarri Afaarii wajjin walii galee ijoollee keenya rasaasii harkaa dhumee jira. Harka duwwaa jira ijoolleen keenya. Afaan Oromootis akkan dubbatamne dhoowwamaa jira. Immoon dhimma lammii sabaan wal qooduuti. Lammaffaan immoon amartiinis keessa jira. Kanaafuu bakka uummanni Oromoodhaa dirmannaa akka nu godhu uummanni keenya isa baatii irraa ka'e hamma arxummaa fursee qabatee kun uummanni Oromoo waliigalee walii dirmatee qabsoo hadhaawaa geggeessaa jira. Amma immoo funyaan nu gahee jira jechuudha. Wanni Amaarrenii fi Affaar Tigreen ka'ee jiru kun duguuggaa ilmaan Oromootiif lafarraa sanyii keenya balleessuudha. Isaan amma adda bilisummaa Oromootu nu saame, adda bilisummaa Oromootu waraana isaan nu dha'ee jedhu malee ofirraa dha'ee laalessee kan ofirraa deebise uummata jechuun uummata waan takka hin beekne hordaa gadhiiseeti bakka ofirraa lole jechuun uummata kana. Achi keessatti immoo waraana Birhaanuu Naggaadhaa jechuun Bimboo Sabaatti baandiraa Minilik kan qabatan waraana akkanaatu asii waraana mootummaa fakkaatee leenjerii uffatee naga eegduu biyyaati jechuudhaan uummata keenya bakka yaalii qawwee harkaa fuudhuutis qoree irraa fuudhee nama sadii irraa. Amma kun eessatti gaa? Godina Walloo aanaa kam ganda kam keessa? Aanaa Booraati. Aanaa Booraa godinni kamiseedha miti. Bakka Aanaa Booraa jedhamu waraana mootummaati jedhanii biyya eeguu dhufne jedhanii nama sadii irraa qawwee fuudhanii. Kun amma yoom ta'e? Torban darbe keessa gaafa waraanni sun achitti lola eegalu Affaar immoo karaa gadiitiin nu qabde gidduun nu gashan jechuudha. Amma gaasa Affaar sanis dhufaasaan ofirraa deebisanii akka ganaammoon inni Amaaraammoon oliin immoo gadi nu qabe. Kanaaf nuyi amma fedhe ta'u waraana bilisummaa Oromoo keessatti jiraachaa turre. Uummanni keenya bilisummaa dhabee gabroomee bara dheeraadhaa fi hacuuccaa dararama halagaatiin sarbamaa ture waan ta'eef dhiitta halagaatiin sarbamaa waan tureef har'ammoo hin dhiitamnu hin sarbamnu of bare Oromoon of bare halagaan immoo Oromoon of baruu sanaaf dhukkubatti ta'ee jira. Mootummaan federaalaatis immoo waraana ergee jira. Waraanuma federaalaatii fi waraanuma wanniidhaa waliin wallaalle.
Uffannee leenjiriidha uffatuma waraanaatiin inni isaan rukutuu fi isa dhiisu walii isaa waldaalleerran. Waraana mootummaatiin warra nagaa eeguyya jedheeti uummata gowwoomsee uummata keenya rukutuu jira. Waraana Amaaraatii fi waraana Tigreedhaa ofirraa addaan kunnee karaa hiisifnee karaa kanaan akka ishiin nutti hin dirmanne karaa hidhaa goone kanaan ofirraa kunnee irra diina. Amma immoo haalli immoo keessa jiru haalli mootummichi immoo akkaataa inni itti oofaa jiru haalli isaadhaa nuun galle amma silaa afaaniin tasgabbiidha jedhama afaaniin tasgabbiima jedhamaati karaa tokko loohanii keessa lixuun ni jira jechuudha. Fakkeessaadhumaa poolisiin Oromiyaa gara kamiseetti ergameera jedhu malee tokko gara Oromiyaadhaa kan Oromoo Walloof dirmate hin jiruu jedhama. Waan hojiitti hiikan tokko hin qaban maqaa afaaniin Oromoodha jedhu malee. Waraanuma fakkaateedhuma kan nu miidhu maleessa kan nuuf dubbatu nagarrinu. Kanaaf hamma danda'ameen uummanni Oromoodhaa dirmannaa akka nu godhu isa karaa beelaa miti beelli keenya dheebuun keenya qawwee fi rasaasa nuyi amma. Amma lolli kun bakka kam faatti kan inni geggeeffamaa jiru? Amma bakki dhahamaa jiru naannoo Kaarra Qoriitii fi naannoo Sanbatee kanaa jechuudha. Uummanni keenya qeerroonii walitti dirmatee karaa jiruunis karaa iyya cufee Amaarri olii naggaa dhukaasa bane gara gadiitiin immoo Affaartummoo dhukaasa nutti bana karaa lamaan nutti taheera amma karaa lama nutti tahe. Oromoon biyyan qabu adda kanaa buqqa'aa biyyi keessan Oromiyaadha wallaga biyyi keessani kan jedhu dhiheessaa jira. Warri Amaaraatii fi warri Affaaris kanuma jedhu warri inni Amaaraa maani killiliin Amaaraa fi Oromoon biyyaatiin qabu kan jedhamaa jiru. Nu immoo biyyuma keenya irratti dhumna malee biyya keenya irraa hin kaanu kan jennu qabna. Kanaafuu bakka nuyi uummanni Oromoodhaa dirmannaa akka nu godhu kanaan duras immoo uummata kamiseetii fi uummanni Oromoodhaa bakka jirutti hiriira nagaa akka bahu jechuu feesbuukiidhaan barree jirra. Egaa dhugaadha hiriirri bakka garaagaraatti ba'ameera Oromoon Walloo dhumaa jira dhumuu hin qabu jedhanii Oromoonni hiriira ba'aa jiru. Egaa hiriirri qofaan ga'aa miti amma akka nuti jedhaa jirtu rakkoo guddaan rakkoo rasaasaa fi meeshaa akka qabdanidha. Isa kana mee jabeessi uummata Oromoon maal jetta? Amma nuyi kan jennu rasaasi gahaatti yoo argame meeshaan gahaatti yoo argame diinni nun daffaru har'a miti jechuu jaarraa 16 kaasee raayyaa qophoo fincilee ofirraa lolaa ture. Diddaa gabrummaatiif gadi ciiseen beekuudha ofirraa lolaa ture diina. Ammas immoo miidhaan waan tokko nurratti hin geggeeffamu ofirraa deebisuun qooduma keenya biyya keenyaas wareegamuunis qooduma keenya mootummaa yoo tasgabbeesse silaa tasgabbeesse yoo tasgabbeessuu dhaben waan jilbeeffannuuf hin qabnu eeganaa achi guddaa dhiisinnaa nu bareera akka biyya saadaa tahe kanaa achi akka humna nu taatanii sagalee keenya kana akka qilleensa irra oolchitan hedduutu wareegameera uummanni Oromoodha akka amma saawwatu waatan kana miti dhumneerra maallee jenneerra isa jedhan kana miti nami keenyas du'ee jira nami keenyas miidhameera jechuudha. Mee gama Oromoo Walloo irraa wareegama attamiitu qaqqabee Oromoon Walloo nyaapha isa haadhee Oromummaa isaa haaluudhaan lafa isaa irraa buqqisuudhaaf itti duule kana akkamitti ofirraa deebise haga ammaatti nama meeqa galaafate? Amma ammaatti bakka tokkotti 70 bakka tokkotti 90 kan keenya immoo gara nama 4-5 ta'a jechuun kan nurra wareegame. Kabiraan immoo Oromoon Walloo kan guddoo miidhamee akka obstaala guddaa gara dasseefaa kana deemee wallaa namni godhanii jedhu inni kun dhugaadhaa? Karaa itti sadiidhaan isaanis achiin karaa kutanii Amaarotuma guddaa kana daldalamu kamisema itti wallaanamu kanaa achi darbee itti wallaanamare. Amma akkuma waliigalaatti maal keessa jirtu amma yeroo kana? Amma yeroo kana nunis wal gurmeessineetuma haaluma jiru wal mammaree marre jirra. Egaa dhumarratti waan jettu yoo qabaatte jedhiitii hangama koon armarratti nobbaasa. Dhumarratti waliin jechuu barbaadu bakka jirutti uummanni Oromoo humna saadhaatiin irree saadhaatiin ka'ee tokkummaadhaan of jabeessee qabsoo saadhaa gara fuula duraatti bakka itti dhufee bilisummaa saadhaa akka argamsiisu dhaamsanii ani qabu. Innis naa tokkisuu keessaniif galatoomaa oolaa bulaa bilisummaan uummata Oromootiif haa ta'u. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo turtiin ufaana qabaataa jirtaniif horaa bulaa kan amma isin dhageessisaa oolles duguuginsa sanyii qindaa'aa Oromoota Walloo irratti raawwataa jiruu fi Oromoon guutuu Oromiyaa keessa jirus Oromoo Walloof akka dirmatu dhaammannoo Oromtichi Walloo karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Oromoo bal'ootti dhaammateedha. Egaan Oromoonis
Ammannoo Oromoonni Walloo qabaniif kana jalaa hawwaatuudhaan waan danda'een obboleeyyansaa Oromoo Walloof akka dirmatu jechuu jaallanna. Kanatti aansuudhaan ammoo wallee warraaqsaa gabaabaa tokko isin dhageessisuudhaan sududumaan marii miseensaaf hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala ba'aa yookaan ba'atu lama tokko waliin taasifnee isin dhageessifnaa. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Ba'atu lamaatti miseensi waraana bilisummaa Oromoo yookaan hoogganni waraana bilisummaa Oromoodha. Mee maqaa keessanii fi eenyummaa keessan waraana bilisummaa Oromoo keessatti immoo ga'ee hojii keessanii yookaan taligaa keessan kaasaa dhaggeeffattoota keenyaan wal baraatii gara maree keenyaatti seenna. Maqaan kiyya Jaalfirrisan jedhama. Ajajoota oboo giddugala bahaa keessaa tokko. Dhaggeeffattoonni keenya akkasitti aanarraa hubatani. Hayyeegaa horaa bulaa Jaalfirrisa. Hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroon ibsa miidiyaaf kennaniin guyyaa lamaan kana hoogganni dhaabaa Finfinnee jiranii dhiibbaa mootummaan irraan ga'aa jiruun hojii dhaabaa hojjetuu hin dandeenye isa kanaaf ammoo qabsoo itti fufuu fi waraana bilisummaa Oromoodhaa wal dhageessanii akka hooggana waliigalaadha kaayatanitti dubbatan. Mee isa kana maal quba qabdu? Kun sirriidha. Maal jennaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoodhaa hayyu duree dhaabichaati ja'a seerri adda bilisummaa Oromoodha. Haa ta'uuti haalota dhalatan kanaan jijjiirama xiqqaa wareegamne fide kanaan waajjirri dhaabaa hayyu dureen dhaabichaa gara Finfinnee dhufuun hin yaadatama. Kufaatii isaanii kanaan ammoo isaan dhufanii mootummaan kun akka kalee waadaa walii galanii fi kakuu hunda waliin seenanii singanu nanganii waliin jedhanii dhufanii waadaa sangananii haalota isaan keessa jiran uummanni Oromolleen quba qaba. Waraanni bilisummaa Oromootis addunyaan guutuun quba qabdi. Hoogganoonni dhaabaa Finfinnee jiran akka nama mana hidhaa keessa jiruuti jechuudha. Kun mana hidhaa keessa jiraatanii isaanillee hidhaa caaltu keessa jiran. Kanaaf heerri dhaabichaa hojjetaa waraana bilisummaa Oromoo hayyu duree dhaabatii jedha. Hoji'es hayyu dureen nama lubbuu qabu. Haalli fedhe mudachuu hin danda'a. Du'ullee hin danda'a. Mana hidhaa galuun hin danda'a. Rakkoon addaa isa hoo mudatetti waraanni bilisummaa yeroodhaaf hatattamaan waan rakkoo irraa isa hambisu waa dura dhaabuun dirqamaa jechuudha. Waraanni waraanaa kutaalee Oromiyaa hundaa keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka tokko hin jiru. Kalee hooggana kanatu itichee bakka tokkotti walitti qabee oofa. Hooggana tokko jala sosso'a. Ajajni isarraa qaba'u hunda kabaha jiruuf, kadhaa jiruuf, ka giddugala jiruuf, ka kibba jiruuf, ka kaaba jiruuf. Ammaan tan yeroo isaan mana hidhaa keessa jiranitti eenyutu waraana kana ajaja. Hooggana haaraa qindeessuun dirqama. Waanuma ta'uu hin oolledha. Kun ammoo heera dhaabaa faalleessuuf hin ta'u. Uf dandamachiisuun dirqamaa jechuudha. Jaaldaawwitiin itti amanaa jedhetan amana. Kanaafuu kun waanuma ta'uu inuma ta'a. Nama waan beekudha. Kun ammoo heera dhaabichaa faalleessuu yookaan ajaja jaaldaawwitti jalaa bahu wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo guutuun Oromiyaa keessa jirus hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo WBOs wal dhageessanii itti amantanii walii galtaniiti jechuudha kan tarkaanfii kana fudhattan. Itti amanna'e jaaldaawwituu mataan isaa rakkoo keessa waan jiruuf kana wanni dubbatu hin jiru malee osoo mana hidhaan jiraanne tarkaanfii akkanaa itti amanaa jechuudha. Kun hin jira heera dhaabicharras hin jira rakkoon akkanaa yeroo si mudatetti yeroo hoogganni kan keessatti ajaju sun kallattiidhaan si qunnamuu hin dandeenyetti. Wanni addaa rakkoo addaa isa mudatetti wanni kun ilma godhama heera gubbaa waan jiruufu in hubannaa jechuudha sirriidha. Egaati mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamu kuni humna waraanaa guddaa qaba sanaanis dhaadata. WBOs immoo balleessuu dandeenya guyyaa 2-3 balleessinas jedhanii dhaadataniiru. Amma WBOn humna amma qabdan kanaan dura dhaabbatuu dandeessu kaayyoo keessanis galmaan ga'uu dandeessu mee attamitti ilaalta humna WBO fi humna mootummaa koloneeffataa kana wal maddii qabdee.
Akeeka dhaabaa kagalmaan ga'u kaayyicha. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu uummata Oromoo guutuutti amana. Gartee bu'uura jabaa qaba adda bilisummaa Oromoodha. Kalee waraanni bilisummaa Oromoodha hanga uummanni Oromoodha tokkummaadhaan ka'ee bira hin dhaabbatisan qofa yeroodhaaf qabsoon bilisummaa Oromoodha lafarra jalaa harkifatee sadarkaa ammarra jirru kana ga'uu dadhabne jechuudha. Har'aan tana dubbiin bakka qawweetii miti. Qawwee qabachuudha miti. Hoo qawwee taate waraanni bilisummaa Oromoo amman tana hanga funyaanitti hidhatee jira. Zoonilee waraanni bilisummaa Oromoo keessa soso'an takaleetii fi taarraa garaagarummaa fagoo walirra fagaatu qaba laal. Kunuun sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtuu fi sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru agarsiisa. Diina kana keessallee hanga mana isaa golla isaa keessa seennee ijaarame akka qabnu har'aan tana. Waraanumti inni qabadheetiin jiraa jiru kunuu hangi tokko keenya ta'uu mala tarii. Poolisumti inni qabadheen jira jee naman sodaachisu kunuu har'a keenya ta'uu mala. Gara waraana bilisummaa Oromooti ammoo hanga funyaanitti hidhannee jirra. Akka kalee sanitti waraana bilisummaa Oromoodha. Doorsituun gonkumaa hin danda'amu. Waraana bilisummaa Oromootiif gaaddisii fi bosonni isa uummata isaati. Har'aan tana uummata keenya waan qabnuuf gara qawweetiin humaa sodaa tokkollee hin qabnu waan feene hin goona. Hanga kalee caalaa waraanni bilisummaa Oromoo hamileen isaa funyaan kana gubbaa jirti. Kalee isaa hanga uummanni Oromoodha. Ciccitee wal bira hin dhadhabbatii wal qoqqoodesan qofaa hedduu qabsoon bilisummaa Oromoo kalafarra nurraa harkifate. Har'aan tana immoo waraanni goolesituu Abiyyiin hoogganamu bakka fedhetti tarkaanfii ammaan tan inni fudhachaa jiru argaa jirta. Injifannoo cululuqaa waraanni bilisummaa Oromooti sagalmeessaa jiru. Nuti shiyaalaqaa isaan jaan nama 5 qofatu lolaa jira ammaan tanaa waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan lolaa hin jiru. Ammallee goleelee tokkotti lolaa jira malee hundi isaa lolaa hin jiru. Gaafa ajanyi dabree har'a lolaa jedhan kallattii hundaan waraanni bilisummaa Oromoo qophii ga'umsa sitti qabnaa muuxannoo sitti qabnaa obsaafi murannollee kaleetti beenna yeroo dheebonnellee maal akka ta'uu qabnu beenna yeroo beelollee maal akka ta'uu qabnu beenna hanga uummanni Oromoo nu bira jirutti wanni tokko karaa sodaannullee hin jiru qabsoon keenya fuulduratti harkaanfataa jechuudha. Toleegaa amma waa'ee tokkummaa uummata Oromoo kaafte dur Oromoo addaan qooduudhaan humna laaffisanii turani amma Oromoon waliin jiraa jettee haa ta'uti ammas mudaan tokko hin mul'ata. Dooktar Abiy yookaan Koloneel Abiy Oromoodha lammaan Oromoodha Oromootiin Impaayera Itiyoophiyaa bulchaa jira warra kanaan loluuni Oromoo loluudha warra jedhantu jira miidiyaaleenis warri xiinxaltooti siyaasaas jechuudha. Kun immoo akka Oromoon yaadaan adda ba'u godhuu danda'a. Mee namoota warri kun Oromoodha mootummaan kun mootummaa Oromootii jedhaniif deebii attamii qabda? Barhoo isaan Oromoo ta'anis kalee juunatti isaa doofantilleen Oromoo turani hundi isaanii warri OPDO fi dhaabota kalee uummata Oromoodhaaf fixaa ture kana keessa turan Oromoon lakkoofsa qabdi lakkoofsa maqaa dhoonnee itti baana. Hoo isaan Oromoo ta'an san maqaa dhoonnee itti baana. Kanaaf ragaa gabaabaa uummata Oromootiif haa ta'u. Falli jiru tokkichi waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisudha jedhe Jawaaruu afaan isaatiin. Maayikiroo sakaanditti waraana bilisummaa Oromoo irraa hiika jedhe odoo ji'a tokkoon gahiin keessatti deebi'ee waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu qofatu falaa jedhe. Uummanni Oromoodha gowwaan Jawaar jala fiigee Jawaaruu afaan isaa addee yoo Oromummaa taate OPDO kalee keessatti sirna kalee keessatti uummanni Oromoodha lakkoofsan haga qabdi ijoolleen Oromoota abbaan Oromoo taate Oromoodha ta fincaan isiidhaa beekan. Kana fincaan isiituu hin beenna. Abiyyi fi Lammaan Barra isaanuma keessa turaniif isaan keessaa abbaan iddoon isaan kalee irra turan suniyyuu qaama nageenya boolla ilmaan Oromoodhaa hidhamanii har'a boolla haganatu Finfinnee keessatti argame boolla haganatu keessatti argame san hunda namni boolla san beeku Abiyyi fi Lammaadha bara. Isaan abbaanii waan gaarii gurraaf namatti tolu dubbannaan uummanni Oromoodhaa giddee waliin dhaane kan hubatin malee kaleessas nuti ija bitaatiin ilaalaa ture waraanni bilisummaa Oromootiif namni qabsoo Oromoo gaggeessu hundi ija bitaatiin ilaalaa ture malee onnee dhaateetti hin amanne. Uummanni Oromoo kana xiqqoolee gongoruun qabu bara agarte kana Jawaariin isaan jala fiigaa turaniyyuu dheengadda dubbateera torban tokko dura falli jiru waraanni bilisummaa Oromoo qofa hidhachiisuu miti uummata Oromoo guutuu hidhachiisudha jedhe. Kanaaf deebiin gahaadha bas deebiin namni lammaffaa gongoruu hin qabu jeetana manaan. Hayyeegaa horii bulii uummanni Oromoo jechoota malaloo fi hojiitti ni kamneen gowwomuu hin qabu jette garuu yeroo garaagaraatti namoonni arraba tolan kun Oromoo fakkaatanii Oromoo miidhaa as ga'an arra sammuu warruma akkasiitu Oromoo miidhaa jira. Oromoon kaayyoo jala akka deemuufi namoota arraba gaggaarii dubbataniin akka hin dogoggorreefi mee ati akka waraana bilisummaa Oromootti maal dhaamtaafi? Akkuman jalqaballee jechoota tokko keessatti dubbadhe nama jala deemuun falaa miti. Nama jala deemuun kaleessallee eessanuu nu hin geenye. Uummanni Oromoo bakka kalee ture hubatu bakka ammaan tana jiru laaluu qaba. Kaayyoo uummanni Oromoodhaa abatee jala deemuu qabu kaayyoo haqaa takkitti adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamtu qofa. Bara adda bilisummaa Oromoo jechuun muka wayii ka ejjetuu miti. Kaayyoo sanatu adda bilisummaa Oromoo godha. Namoota qulqulluu uummata Oromootiif wareegama hedduu
kalee baase kakuun lafa jala jiruu fi namoota qulqulluu kalee miidhama hedduu itti qabantu kaayyoo tana qabee deemanii ni jira. Kaayyoo takkittii kana deeggaruurraan kaafe wanni takkittii nama deeggaru ofirraa dhiisuu qabani. Namootumti kalee kaayyoo tana jala deemanillee hooda gongoran uummanni Oromoo jala deemuu hin qabu. Kaayyoo takkittii tana qofa qabatee waraana bilisummaa Oromoo deeggaru dhaabicha kana bakka jirutti faana isaa deemee wareegama dhaabichi kun baasu waraana bilisummaa Oromoo baasu qofa jala hiriiruu qaba. Falli tokkollee hin jiru. Garri baatanii hin jiru. Dhugaan dhugaadha laal dhugaa haga fiiganii mana kana ittuma galanii jiran. Ufarguu qaba yeroo hunda ufargaa namaan jenni ammaan tana waa'ee tokkummaa Oromootu haasa'uun hin barbaachisu. Ummanni beeka namni kun yeroo taaguma tokkotti himanii argaa jira. Kalee waan dhalatillee argaa jira amma waan keessa jirullee argaa jira. Kanaafuu uummanni Oromoodha nama jala deemuun gonkumaayyuu falaa miti. Isan baasu boolla keessaan baanetti isa naqaa. Kanaafuu kaayyoo qulqulluu takkitti ilmaan Oromoodhaa kalee irratti dhumanii ammallee irratti dhumaa jiran barnuti nama yaadu nama uf beeku waraanni bilisummaa Oromoodha. Namoota barnoota qaqqaban bara namni bosona jiru nama uf beeku namni uf hin beekne hundi isa wareegama baasaa hin jiru. Hanga sadarkaa lubbuu uummata ufiitii kennuun wareegama sadarkaa xumuraati. Uf beenna waan dharaa hin himnu uummata keenyatti kaayyoo dharaa qabannee hin deemnuni. Kaayyoo tana yaallan lubbuudhaan hin jirre kakkana dhiigammadaa fa'aa akka elemoo qilxuu fa'aa agartee yaallan qaqqaalii arra lubbuudhaan nu bira hin jirre ka odoo isaan nu bira jiraatanii arra eessa geenya jennutu buuressee bira dabre hin jijjiiramnu. Kaayyoo takkitii kana qabanneetuma yookaan waliin dhumu yookaan walitti bahu takkitii kana qofa qabatee deemuu qaba uummanni Oromoo. Gonkumaa nama jala deemuun uummata Oromoo hin baaftu kanaan daamaf. Tole egaa Oromoota Karrayyuu irratti duguuginsi sanyii baatiiwwan lamaaniif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture. Isin immoo ba'atuu lama naannoo Ona Fantaallee fi kanneen akka Booseetiifaa keessa akka sochootantu dhaga'ama. Dhimma kana yeroo sana dhiyeenyaan hordofaa turtan OBO'n uummata Oromoo Karrayyuuf dirmachuu danda'eera laataa yeroo sana. Waan kana jala buuneetuma hordofaa akka turre duguuginsi kun egaa sirrumatti gaggeeffamaa kan ture qindoomina yeroo dheeratiin. Akkuma kutaalee Oromiyaa bakkoota uummanni Oromoodhaa saboota biraatiin itti waldaangeessuu irratti wanni kun dalagamaa ture. Uummata Oromoo uummata biraatiin walitti buusuun yaalamaa ture. Ammaan tan ammoo akka hubachaa jirrutti duguugan sanyiidhaa ka Ona Fantaallee fi Booseetii irra gaggeeffamaa jiru kun beektaa bakkoota biraarraa inuma adda ta'uun oolu. Kana mootummichuma harka keessaa qaba fakkaata akka nuti hubachaa jirrutti meeshaaleen ittiin uummata kanallee rukutaa jiranillee hanga sadarkaa lafa gubuuti lafallee gubaati ka deemaa jiran garte. Nuti hordofaatuma jirra haala kana uummata walii walquba qabeenyaan duuka bu'aatuma ka jirru duguugaa qofa osoo hin taane inumaa akkaataa lafa qabannaati. Lafa qabannaa akkuma sochii waraanaatti akkuma nama muuxannoo leenjii waraanaa qabutti da'oo fi golgaa hunda lafa qotataniiti lafa qotatan san gubbaa hin taa'u jechuudha. Achirraa hin kaane xiqqollee hin kaane hin soso'an namichirraa isaan sossoosu tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo tarii injifatamaniit fa'a Booseetii irratti fa'a amma lola geggeeffame saniin injifatamanii irraa ka'anii. Kun lola tooftaa waraanaati malee lola uummataa hin jedhamu. Ammoo yeroo laallutti warroonni kun bifa waldaafaa bifa jaarmiyaalee fa'aan qindaa'aniiti ka qubataa deeman bakkoota qubatan kana babal'ifannaa daangaa kana ka godhan irratti uummata irraa kaasanii qaqqabachaa deeman. Kanaaf ragaa ka ta'u maqaalee waldaa lafa san irratti ittiin ijaaraman fa'aa hedduu argannee ammaan tana uummata irraa itti fuunee harka keenya jira. Alaabaalee Minilik fa'aa bakkoota adda addaatti uummanni guuraa ture agarree jira ija keenya illee. Kanaafuu kun waan addaati. Mootummaan annan jira jee dhaaddatu kun gara Oromiyaatiin waan si ajaa'ibuudha. Daangaa kana isuma ka afaaniin uummata kana bulchaan jiraa jee dhaaddataa ture. Garuu ammoo wanni ta'aa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa akka waan kana quba hin qabnetti inumaa maal jedhanii kana nan dhagahi tokko ibsa guddina isaa baarraa kenname tokko dahannollee hin jiru. Mishigii wanni jedhaman tokkolleen achi hin jiru. Warri achi qubate sun warra moollidaaf jecha achi qubate. Haya kaboosa ta'uu moollidaaf qubate kafan taallee immoo maaliif qubate? Oo kafan taallee dhimma moollidaatiif achirra qubate kaboosatu maaliif qubate? Waan wal faalleessu dubbate beektee isaan ammoo sirriitti qubatanii meeshaa waraanaa guutuu qabanii bifa qindoomina qabuun alaabaa Minilik achirra dhaabanii hanga sadarkaa waajjiratti ajajaa qabu waajjirallee achirra dhaabbatanii dookumentii isaanii hedduu uummanni guureeti nutti agarsiisee jira jechuudha. Tole egaa ulfaadhaa. Egaa duguugaan sanyii kun yeroo tokko gara ba'a Oromiyaatti Oromoo Harargee irratti raawwataa ture achi gara lixaatti darbe achi Karrayyuu dhufee amma immoo gara Wallootti ce'ee jira. Egaa duguugisi sanyii kun kanuma mootummaan hidhachiiseen saboonni ollaa fi miliishonni mootummoota naannoodhaa Oromoo irratti bobba'anii Oromoo obbaasu. Jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa warri qabsoo karaa nagaa geggeessina jedhanis haa ta'u warrummaan OPDOdhaa warri wayyaaneen dhalchitee guddifatte ammaa kun ammoo sabaaf sablammii biyya kanaa waliin jiraannaa impaayera dimookiraatessinaa jedhu. Egaa walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu
hundeessuudhaaf qabsoo isin godhaa jirtan kun Oromoon silaattamittiin bira dhaabbatuu qaba. Oromoof immoo maaltu furmaata ta'uu danda'a? Impaayirri sun ni dimookiraatofti jettee yaaddaa? Barri immoo uummanni Oromoodhaa hoo hin hubata ta'e sagantaan siyaasa ABO'dhaa mirga irree murteeffannaa uummata Oromoo guututti fiixa baasu walabummaa Oromiyaa mirkaneessudha jedha. Ijoolleen lamaan amma namoonni ittiin dogongoran kun sirnuma san wanni jijjiiran hin jiru. Tarii maqaa isaaniitu akka Oromoo fa'aa ta'ee akkasitti hubatan malee. Impaayiruma Itoophiyaa kakalee jiru san waan haaraa finnaa jedhan san jalatti malee sirni heerri wanni jijjiirame sagantaan siyaasaa kanuma duri. Kanaaf uummanni Oromoo kan hubachuu qaba. Laalka ABO'dhaa akka jalqaba siin geessan. Ka Itoophiyaadhaa ammoo jalqabumaa impaayira sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiruun waliigalteedhaan ijaaramee miti. Kanaaf ABO'n kan itti amanneef duraanumaa itti amantii isaa dhabeeti ka heera isaa keessa kaa'eef. Uummanni Oromoodhaa ammallee kana sirriitti gadi qabee hubachuu qaba. ABO'dhaa mirga irree murteeffannaa uummata Oromoo guututti fiixa baasu walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu jedha. Ka isaan ammaan tana ijoolleen sun qabattee deemtuunis kanuma kalee san keessatti Itoophiyaa dimokiraatessinaa. Itoophiyaan dimokiraatessuu hin jirtu kanuma kun hodhaal. Hujuma isaaniitiin nu ilaaluu danda'u waan Abiyyi faan lammaan faan dubbachaa jiran, waan isaan dalagaa jiran, waan immoo waraanni isaan ajajaa jiran hojjechaa jiru uummata irratti ammaan tan. Gaafa deemgaddaa jijjiiramanii manidhaati nama baasanii nama miliyoona manidhaatti dachaasan ammaan tan. Maaltu dhalate jijjiiramni addaa dhalate maaltu jira? Moo jijjiirame jechuun sirbuufaa, waan fedhan dubbachuufaa, alaabaa barbaadan ol qabuufaa. Alaabaan dhugaadha. Ejjannaa dhaaba tokkootii fi mallattoo dhaabbata tokkooti. Haa ta'u malee qabsoon bilisummaa Oromoodhaa alaabaa ol qabuu qofaa miti. Bu'uurri isaa mirga irree murteeffannaa uummata Oromoo guututti fiixa baasu walabummaa Oromiyaa mirkaneessudha. Isaan immoo impaayiruma Itoophiyaa san dimokiraatessina jedhan sun hin ta'u. Gonkumaa waliif hin gallu hanga tokko dhabamsiisutti. Uummanni Oromoo kan adda baasee hubatuu qaba. Tokkummaa keenya kakalee san qabannee duratti deemuu qabna. Laal kalee eengadda Harargeerraan uummatni Oromoo waan ta'aa ture. Karaa Beenishaangul Gumuziitiin waan ta'aa ture. Karaa Booranaatiin waan ta'aa ture. Baalerraa waan ta'aa ture. Fantaallee fi Boosatirraan argan amma Wallootti dabree jira. Dogongoruun qabu uummanni Oromoodhaa xiqqoolee dogongoruun qabu nuti Oboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa ejjannaa kanuma qaleessanii hin jijjiirru. Jijjiiramullee hin danda'amu. Uummanni Oromollee kana hubatee nu jala deemuu qaba. Hayyeegaa dhugaadhumatti guddoon si galatoonfadha. Dhumarratti dhaamsa yookaan yaada barbaachisaa Oromoon dhaga'uu qabaa jettu dhaammadhuutii kanarraa asirratti obbaafnee gara fuulduraatti ammoo sitti deebi'een yaada kee uummata Oromoo dhageessisaa. Laal ololoota garaagaraatu dhaabarratti illee deemaa jira. Ololoota kamillee dhaga'uu hin qabu uummanni Oromooti. Nu dhaggeeffadhaa isin waliin jirra. Har'a akka kaleetii miti waraanni bilisummaa Oromoo goliilee takkaa 2-4-5 qofatti qoodamee kalee diinni kun uummatuma Oromoo isarratti ijaaree goleelee takkatti daangessee miti. Har'a kutaalee Oromiyaa hundaa keessa isin waliin jirra nu dhaggeeffadhaadha. Wanni nuti duubatti jennu tokkollee hin jiru. Waan barbaachisaa ta'e hundaanuu isin bira dhaabbanna. Isin bira jirra. Isinillee nu bira dhaabbadhaadha. Kaleessallee laal karaa Gumuziin waraana uummata Gumuzii maqaa dhaatee mootummaa wayyaanidhaa uummata Oromoo irratti bane karraa deebisee waraana bilisummaa Oromooti. Ragaa qulqulluudha. Har'allee isin bira jirra. Mariin hoogganaa fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo giddu gala ba'aa yookaan baatuu lamaa Jaal Firrisaa waliin taasifnee armarratti obba'eera. Gara fuula duraatti yeroo bal'aa fudhatuudhaan miseensotaaf hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessa jiran dubbifnees kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya gamanumaan gurra simbuusaa sagantaa keenya guyyaa irraa wallee itti aanu kana sin afeeruun kan agaasinitti dhaammatoon xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii humaan nama borii ni tolchinna.
Agekni tokichi gamnu